Abdullah Barakatu kabajamtoota fi jaalatamtoota sabboontuu wallagga lixaa dura jirtu akkam fayyaa keessanii annagaa kudha galanii rabbii faa ta'u isinis nagaa fayyaa guddaa qabdanii abdifamantii guddaa siirraa qaba akkasumas warroonni maatiin naaf taane maatiinaaf taane jajjabeessa anillee isin jajjabeessa maatii isiniif taasisaniin jechuu barbaada guyyaa irraa maal qabattee dhuftee naan jettanii akkuma beekamu piraankiin akka itti fufteetti jirti jechuudha. Piraankiin dalagadhaa jechuudha waasaappiidhaan deemee iimoodhaan yoon dawwales iimoon koo cufamee jira. Inshaallah nambana gidduu kanaa cufamoo osoo hin taane waa'ee faasaatu dadhabaadha. Saniif jennaan biraankii waasaappiidhaan dhukkeetti kaasa amma deemee ijoollee lola beektanii akkin jedhuuni amma sigeetu nama wayitii yama fudhatee maalifitu erginni yama fudhatee maqaasaa qarii gootee galchitee naan jennaan qariidhaa gabiidhaa dhufeen beektu laammayyoo maqaasaatiin bashaaduu jechuun dhufe beekta bashaadha gabii bashaatu qarii jechuun dhufe beekta quuqubee biyya keenyaa tokko jira beektu ganama sa'aatii shantii jammarsiisa qanii sanbata guddaa jechuudha hin beektu laate quuqubee birrii bubuusudha kan uummanni wal qabee achitti iseenatti fakkaatti quuqubeetti natti fakkaatti wandatti itti jirru ammaa kun beektu qariidhaa gabiidhaan kun saniif jennaani yaa siyyati yaarasi galaafachuu deema gamaal godhaa miti dhaqee galaafadha maa hin galaafadha gittiin godhe hin galaafadha maali ani roondaa akkatti dhiisuun hin ta'u girri yoottuma malee hin ta'u laa beektu namatti yeroo tokko girri tumtaa yeroo tokko nagaa taata yeroo tokko girri uumtu malee hin ta'u ayla kottaa wajjinumaan girri isin yaa rabbi la baase garuu yoo arde maal goore isaniyyuu immoo ijoollee mana barumsaatiif hojjuu dhaqaa jirti ho'a keessa deemtee dhufti isa dhuftu immoo hin dadhabdi isa dhuftu kana immoo sagalee koo dhaggeeffatti itti shukkaarri tooppi 20 rukuta tooppi 20 meeqa dhalaata dhibba galti gara beektanii agaltu waan goone waaqa jaartiin irraa baase rabbi jaartiin irraa baase too ijoolleetti qajeelche saniif jennaanii sigeetti yakaa dhiifama deemaa jira keessa galeetti qaba waasaappiirraan maqaasee maal godhee qabuu narra turere reefuu ergii maqaasee barreesse kaasee natti himtee kaleessa dheengadda galgala hirmaachaa turte ani deebiteen se'eeka haay ani deebitee se'ee hin jirtuu jedhe warra hin jirre galmeesse warra jirummoo galmeesse jirti jedhee galmeesse dabarsuutu barbaachise akkamitti akkamitti jirte nama hin jirre fuudhee galmeessa ani warra sa'aatii sanatti achitti argame gabii warra sa'aatii sana achitti hin argamne qarii allaqee laqqaqe mindinoo maal jechuu keetti maanni obseerra guruu barbaadde maalidha siena obseerra guruu barbaadde waa'ee obsee dubbadde dur kaatee intinii taate maalidha maal jechuudha maal fide hartan hangalle maal mata gadi qabaddeen naa intinii moo gowwaa moo wayina seetanii mee dubbaddu mee obseen akkas dheengaddas obseen akkas maaloodha rakkoo jira ani gaafan waa kolfee dubbadhu intinii wayina si'a namni gowwaa wayina si'a mee maal jechuu obseerra guruu baga barreesse baase ganaanu gara keessa rimoof ishee godha maanni min chigiraalle rimoofi ishee godhaa maalla galchee ana rakkattee dhiifte mina gabbaane maalla galchee anaaf hojjetti moo ofii hojjetti naanni obseen atoo obsee kana fuute mataarra baaftee sitti iyyuu mataarra nu baase bara kanaafitu nurraa iyyaa olti iyyuu mucayyoon akkana bade dubbin haa walliisuun hin jiru gaalaas akkasitti walirra goggoranii achi qabanii walirra goggoran kana waliin dhiifnu callisuun hin taatu dubbatanii maa intinii ta'uu wayya malee callisuun hin taatu kottu dubbadhu dafii yaada qabdu dubbadhu haa obsee irratti obsee har'a obseen akkadha obseen akkadha ayyaa anu maaliyyuu sagaleen kun akka balchiise waan biraa miti garuu gaasigeen shukkaara dhibba galee kwaadha kasaka deeme viidiyoos ni waraaba bakka ishee kunoo laawaan isheen itti ergitu sagalee kunoo itti ergee jira deebisi jedheni sagalee itti ergee jira kunoo sagalichi kana dhala gabii warra isuma silaadha
garuu naa deebisuu diddee kana natti ergiti jaarsattii kana bismillah adimoo aarikaa sagalee naa deebisuu diddee wallaahi sagalee na diddee naa deebisu kuna sagaleen dubbadhu hin diddee bilook na godhii kuno marqaa kennaa illee hin diddee timixixxee maal abbaa kiyyaa godhaga hin diddee jechuudha toltuu galaafadheera har'a sigeenyaa galaafatamuu diddee maa jaarsattiin kun waan maraattee amma jaarsi natti ergite kana laala ani immoo kanatti ergee sigee waliin furannee amma yaadni keenya inaarte na fakkaata inaarte bar daxxeellee mucayyoo garee keessaa haxxe qaldiis hin beektu ta'e ani hin beeku subhaanallah mana waama tokko jedhi maalati manama qabdaa rashaa qabde nan badee kee obsee keessaa rimoo fi godaa waama tokko jedhi maqaa isaatti manta waama tokko jedhi leekama sadii naa qabi nagaa leekaa sadii hin gaanatti dheeressisa sagalee naggeeffadhu iyyuu dheerannaan yalla maachoo cillaanfadhee seegaa yookiin dhaqee rafneen yookiin dhaqee shoorbaan hojjenne an cillaanfadheen eegaa jaarsin soom kun amma kanayyuu biraankii ta'uu baruu dadhabdee obsee dhugaa seetee daxxee haxxee jechuudha asama warrattuun beekamu haxxee akkasila anis ba'u maati maa baatare ati maa baata shee haxxeettoo kan keemmoo maali kan maaliitiif baataati har'a rafeen bulaa yoo duddaan galee na gubde baara obseen abiddaatti qabsiifte obse gubadhu kana gubde gubadhu kunoo baga gammaddee jettee laayikii naa laatte anaa nyaata maa joo namumti biraankii namaaf intiniin ta'u muudiduma illee namni biraankii namaaf hin ta'u toltuu bara ammaan galaafadhe miti kan toltuu boran gadhiisa wallaahi kana har'a gadhiisuu iyyuu qaba beektanii ilaa uummanni akka itti biraankii naa ta'uu didee silaa hiimoodhaa itti dawwalee maraachaa biraankiin tsigeeratti deebise kana obsee fi yaade obsee yaadeeni obseen immoo amma sila biidoo wayii suuraa wayii natti ergite ho'a keessa jira mi'a kana gadi guuraa maarreedha jechaa turte garaana nyaatte beektanii garaana nyaatte iseerratti dalaga jedhee maalla galchiriyaadha maalla dhibiriyaan maal suuraa natti ergita jedhee itti galagalcha jedhee garaana nyaatte wallaahi garaana nyaatte dhiise tsigeen kun illee bar garaana nyaatte ergiseen aara galfattee ijoollee mana barumsaatiif iddee gatteesse aara galfatteeni sagalee kana itti erge malee isaan duratti itti ergeen iyyuu sodaadhee dileete maal nama ofirratti hin beeku maal tsigeen badee akka itti wal qaanessinaa amma maa akka itti wal qaanessuudha namtittiin kun maashiin ijoo maannatti ergiti namtitti kan maannatti ergiteeti marqaasii marqeennaan kuno marqaa marqeef ijoo deemee itti bare laa dhaggeeffadhaa kana mee dara rabbi namumti muudiumaan biraankii namaan ta'u tsigee har'an qaanuuf teeka yuutuubir argu nammoo jiikee biraankii namaan taatu laa tsigeen takka biraankii irratti hojjetan takka biraankii irratti hojjetan isa dhiyoo kanaa malee isa manaa dheebbotti hojjedhe malee tsigee irratti takka biraankiin hojjetan amma gaattiin gattaa afuu beektaa amma hiimoona banamuu malee hiimoo soo cuftee jirti maaliin dawwalaa fi fira koo hiimoo soo ofirraa hiitee mucayyoon hiimoo soo ofirraa hiitee maaliin dawwaluu fi nan badee iyyoo nan badee maal tsigee nan badee akkasuma nama qaanessitaa obseen garaa addasedhe obsee garaa ciise obsee garaa ciise raftee bulti viidiyoo kana gaafa argitu rafti dibbin itti rafti kan guyyaa gubachaa oltu hojiidhaanii halkan rafti garaa ciise obsee gammadigaa siifa haa tolu siifa milkaa'u milkooftan anaanna gubdanii milkooftan garaan baga ciise rafi deemi rafi obse deemi rafi sige deemi rafi atallee milookisi godha amma achi sittillee naa ta'u dhufe amma kana lafan lafee dhiisi